keenyaan hooggantii baandaawwan finxaalii tokko dheebuun waraanaaf hardhallee hin dhaabbanne. Waggootan lama darban diinonni keenya taaftummaa taalee iddoolee baay'ee fayyummaa gool haa ta'u malee tooftaalee hin dandeenye. Carraan isaan Itoophiyaa dadhabsiisuuf danda'an dhiphachaa jira. Bakka jirrutti burkutaa'uu dandeenya jedhanii sodaan ofiif qabanis dabalee jira. Nuyi dhaloonni har'aa caba seenaa kaleessaa irraa barannee haala qabatamaa addunyaa nama irra jirtu hubannee jirra. Akka durii bo'oo nuuf qotame keessa yaa'urraa tokkummaa biyyaalessaa fi humna dhaabbatummaa keenyaa cimsuuf hojjetaa kan jirru yoo ta'u, kun ammoo saaxilamummaa diinota keenyaaf qabnus hir'isee jira. Danqaalee nu mudatan dandamachuun mul'ata biyya keenyaa dhugoomsuuf kan nu dandeessu humna biyyaalessaa keenya cimsuun keenya ittuma fufa. Hunda caalaa tooftaan keenya inni haaraan carraaqaa jiran ajandaa sabaa fi biyyaalessaa akka dhaban taasifnee jirra. Siyaasni keenya gabaa siyaasaa sabummaa keessaa akka bu'us goonee jirra. Tokkummaa sabdaneessummaa irratti hundaa'uun karaa badhaadhina mirkaneessuu danda'uun boca qabsiifnee jirra. Gam tokkoon hojiilee riiformii dhaabbilee fi humna fooyya'insa dinagdee maakroo irratti jalqabneen humna keessoo keenyaa cimsinee jirra. Gama biraan ammoo ilaalcha siyaasaa qaxanaa sirriitti hubachuun faayidaa biyyaalessaa kabachiisnee jirra. Shakkii tokko malee itti murteessoo torba irratti kan nurraa eegamuun olitti raawwachuuf kutannee kaanee jirra. Tokko, filannoowwan nageenyaa walitti bu'iinsa hambisuu danda'an kallattii maraan yaaluu fi hidhattoota qabsoo karaa nagaa murteessaniif waan barbaachisu hunda gochuu. Lammaffaa, filannoo nageenyaa moggaatti dhiibanii nageenya biyyaa fi uummataa irratti qabeenya biyyaa fi uummataa irratti badii qaqqabsiisuu humnoota socho'an irratti karaa cimaa ta'een hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwachuu. Sadaffaan, gaaffilee uummataa gama bulchiinsa gaarii haqaa fi dinagdeen ka'an hanga humna Itoophiyaan danda'ametti sadarkaan deebisuu. Afuraffaa, odeeffannoo sirrii fi dhugaa yeroo yeroon uummataan ga'uu fi odeeffannoowwan sobaa saaxiluu. Shanaffaa, ogeessota tajaajilaa murteessinee jirra. Shiraa fi qormaata diinota keenyaa ni qolanna. Badhaadhinni Itoophiyaa gama hundaan akka fiixa ba'u yeroo kamiin olitti ni tattaafanna. Ilaalchota aadaalee, barsiifataalee, lootee galtootaa fi baandaawwan imala badhaadhinaa keenyatti gufuu ta'an ammoo jabaannee ni qulqulleessina. Nuyi biyya jaalannu kaayyoo fi abjuu biyyaalessaa dhaabannuuf qabna. Ummata tajaajiluu qabna. Biyya ijaarrus qabna. Faayidaa biyyaalessaa kabachiisnuu qabna. Diinonni keenya ammoo kana hundumayyuu balleessuuf diiguu fi fashaleessuu barbaadu. Misoomsuu, ijaaruu fi lafa qabsiisuun balleessuu, gufachiisuu fi diiguu caalaa tattaaffii fi humna gaafata. Injifannoo fi Itoophiyaan hidhata addaa qabu. Haa ta'u malee injifannoon olii jira. Innis injifannoo kasaaraa xiqqaan galmeessuu fi bu'aa fulla'aa waliin qindeessuudha. Injifannoon olii injifannoo qofa osoo hin taane galma istiraateejii waliin dhugoomsuudha. Injifannoo fulla'aa jechuun baandaawwan keessoo qofa osoo hin taane diinota alaa waliin karaa istiraateejii cimaan injifachuudha. Badhaadhinni gootummaa hunda galeessa gaafata. Wareegama dhiigaa qofa osoo hin taane wareegama dafqaallee ni gaafata. Gootummaa fi qophaa'ummaan seenaa biyyaa jijjiiru. Nuyi uummata tattaafachiisuuf qophoofnee jirra. Qophoofnee qulqulloofnees uummata qulqulleessuuf murteessinee jirra. Akka hoggansa gootaatti gita keenyaan qabsaa'uufis kutanneerra. Hoggansi badhaadhinaa dirree dinagdeettis goota. Uummata qindeessa. Dirree irratti ni falmata. Humna deeggarsaa ni jabeeffata. Nuyis yeroo kamiin olitti kana raawwachuuf waadaa keenya irra deebiin ni haaromsina. Barri keenya tattaaffii danoome gaafata. Addunyaan jijjiiramuu fi jeequmsi itti hammaatee jira. Biyyi keenya rakkoolee fi fedhii uummataa danuutu irra jira. Akkasumas humnoonni gufachiisoon danuutu ishee qoraa jira. Yeroo fi haala akkasii keessatti immoo gaggeessummaa galaa godhate uummata keessatti lafa qabsiisuuf gootummaa galmeessuudhaaf murteessinee jirra. Rakkoolee tajaajilaa furuu fi itti quufinsa uummataa dabaluuf xiyyeeffannoon ni hojjenna. Maddoota komii uummataa adda baafnee furmaata kennina. Komii uummataa dhaggeeffachuun karooraa fi hordoffii qormaatilee ce'uunii fi carraalee fayyadamuun caalmaatti fayyadamummaa biyya keenyaa karaa eegsisuun danda'amu irratti mari'achuun kallattiiwwan
kaa'ee jira. Akkuma beekamu waggoota muraasa dura waraana kaaba biyya keenya irraan nutti baname injifannoon xumurree jirra. Waraanaan injifachuu qofa osoo hin taane injifannoo argannee waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaan gudunfinee jirra. Haa ta'u malee fedhiin waraanichi yeroo dheeraaf tursuuf qaban kan jalaa fashalaa'e diinonni keenya tooftaalee biroo fayyadamutti ce'anii jiru. Akka yaadan ta'uufi baatullee warroonni kun finxaalii biyya keenya keessatti iddoowwan adda addaatti socho'an fayyadamuun humna mootummaa fi tokkummaa uummataa gargar qooduuf yaalii isaaniitti fufanii jiru. Diinota keenyaan hoogganamuu fi baandaawwan finxaalii tokko tokkotti fayyadamuun dheebuun waraanaaf qaban hardhallee hin dhaabbanne. Waggootan lamaan darban diinonni keenya tokkummaa uummataa fi mootummaa keenyaa qoruuf tooftaalee lama fayyadamanii turan. Inni jalqabaa iddoolee baay'eetti walitti bu'iinsa uumuu yoo ta'u, tooftaan inni lammaffaan ammoo toora miidiyaa dijitaalaa fayyadamuun mootummaa gooluu ture. Haa ta'u malee diinonni keenya tooftaalee lamaaniinuu bu'a qabeessa ta'uu hin dandeenye. Carraan isaan Itoophiyaa dadhabsiisuuf danda'an dhiphachaa jira. Bakka jirrutti burkutaa'uu dandeenya jedhanii sodaan ofiif qabanis dabalee jira. Nuyi dhaloonni har'aa caba seenaa kaleessaa irraa barannee haala qabatamaa addunyaa nama irra jirtu hubannee jirra. Akka durii bo'oo nuuf qotame keessa yaa'urraa tokkummaa biyyaalessaa fi humna dhaabbatummaa keenyaa cimsuuf hojjetaa kan jirru. Dhaawwata xiqqoo daran bal'isuun diinota Itoophiyaa waliin hiriiruun baandaalee carraaqaa jiran ajandaa sabaa fi biyyaalessaa akka dhaban taasifnee jirra. Siyaasni keenya gabaa siyaasaa sabummaa keessaa akka bu'us goonee jirra. Tokkummaa sabdaneessummaa irratti hundaa'uun karaa badhaadhina mirkaneessuu danda'uun boca qabsiifnee jirra. Gam tokkoon hojiilee riiformii dhaabbilee fi humna fooyya'insa dinagdee maakroo irratti jalqabneen humna keessoo keenyaa cimsinee jirra. Gama biraan ammoo ilaalcha siyaasaa qaxanaa sirriitti hubachuun faayidaa biyyaalessaa kabachiisnee jirra. Shakkii tokko malee Itoophiyaan bayyanachaa jirti. Ijaan arguun, harkaan tuquun, ragaadhaan qulqulleeffatanii bira dhaqanii ilaaluun dhugaa kana mirkaneeffachuun ni danda'ama. Waltajjiiwwan biyyaalessaa hanga addunyaatti miiliyoononni dhugaa ba'an jiru. Kunis garuu diinota seenaa fi baandaaleedhaaf hin liqimfamu. Kanaafis daandii badhaadhinaa Itoophiyaan qabatteerraa hanqisuuf yaalii ijibbaataa gochaa jiru. Yaalii ijibbaataa kanaan tooftaalee 6 fayyadamaa akka jiran manni maree keenyaa gamaaggamee jira. Kunneenis humnoota wal ajjeechaaf wal barbaadan faayidaan firoomsuu, Itoophiyaa jeequmsa keessa tursuu, komii uummataa rakkoo bulchiinsa gaarii irraa maddan hokkoraaf fayyadamuu, ajandaalee karaa cimaa ta'een hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwachuu. Sadaffaan gaaffilee uummataa gama bulchiinsa gaarii haqaa fi dinagdeen ka'an hanga humna Itoophiyaan danda'ametti sadarkaan deebisuu. Afuraffaa odeeffannoo sirrii fi dhugaa yeroo yeroon uummataan ga'uu fi odeeffannoowwan sobaa saaxiluu. Shanaffaa gaggeessitootaa fi ogeessota tajaajilaa dhaabbilee irratti ramadamanii rakkoo naamusaa qaban malaamaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaariin uummata dararan irratti qabsaa'u. Ja'affaa dameewwan qonnaa, industirii, turizimii, albuudaa akkasumas damee information teknooloojiin hojiilee misoomaa eegalaman caalmaan bu'a qabeessa gochuun inisheetiivota eegalaman fiixaan baasuun jijjiirama baadiyyaa fi magaalaa karaa hirmaannaa uummataa dhugoomseen mirkaneessuu. Inni torbaffaan damee dippiloomaasiinis faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa gama hundaan kabachiisuuf waliigallee jirra. Walumaa galatti nuyi miseensonni mana maree paartii badhaadhinaa imalli badhaadhinaa Itoophiyaa yeroo karoorfameen ariifatee akka fiixa ba'u gochuuf dhaadannoo qolachuu, tattaafachuu fi qulqulleessuu jedhuun fedhii uummataa danuutu irra jira. Akkasumas humnoonni gufachiisoon danuutu ishee qoraa jira. Yeroo fi haala akkasii keessatti immoo gaggeessummaan dandeettii danuu fi tattaaffii cimaa akka gaafatu hubannee jirra. Diinonni seenaa fi baandaawwan keessoo keenyaa Itoophiyaa dadhabsuuf kutatanii ka'anii jiru. Yeroo akkanaa gama tokkoon aggaamii diinaa qolachuun gama biraan ammoo ijaarsa biyyaa fi kaayyoolee keenya raawwachuu akka nu barbaachisu bal'inaan mari'annee murteessinee jirra. Gaggeessitoonni sadarkaan jirru al tokkoon hojii danuu akka raawwannu kan waliigalle yoo ta'u, yeroo diina qolannuu fi nageenya yeroo kabachiifnu misoomaraa gufachuus hin qabnu. Badhaadhinni danooma keenya kan kabaje tokkummaa keenyas paartii walitti qindeessedha. Paartii kaleessa irraa baratee seenessa boruu miidhagsee galaa godhatedha. Seenessa diigumsaa
kan diinaa qolachuuf seenessa keenya lafa qabsiisuuf gootummaa dijitaalaa sadarkaa barbaachisu hundaan ni fayyadamna. Diinni keenya tokkummaa biyyaa diiguu fi badhaadhina biyyaa gufachiisuuf miira haaloodhaan seenessa diigumsaa galaa godhatee ka'ee jira. Nu immoo seenessa eenyummaa keenya walitti firoomsee fi mul'ata keenya galaa godhate ummata keessatti lafa qabsiisuuf gootummaa galmeessuudhaaf murteessinee jirra. Rakkoolee tajaajilaa furuu fi itti quufinsa ummataa dabaluuf xiyyeeffannoon ni hojjenna. Maddoota komii ummataa adda baafnee furmaata kennina. Komii ummataa dhaggeeffachuun karooraa fi hordoffii cimaan deebii hatattamaa kennuuf ni tattaafanna. Kaayyoo keenya biyyaalessaa fi kan ummataa ta'eef gufachiiftota keessoo keenyaa lootee galtummaa isaanii qulqulleessina. Sabboonummaa ni qajeelchina. Hattummaa fi fakkeessummaa balleessuudhaaf cimsinee qabsoofna. Sochii sharafa maallaqa alaa biyya keessaa fi biyyoota alaatti miira jaalala biyyaan akka socho'u gochuun sosochii shaqaxootaas fayyaalessa gochuun diinota keessaa fi alaa shira diinagdee raawwatan irratti ni qabsoofna. Dabalataanis filannoo biyyaalessaa isa marsaa 7ffaa fuuldura keenyaa dimokiraatawaa seera qabeessaa fi hirmaannaan ummataa bal'aan kan itti mirkanaa'e akka ta'u akka gaggeessitootaa fi miseensota paartii badhaadhinaatti akkasumas akka lammii Itoophiyaatti dammaqinaan ni hirmaanna. Murtoowwanii fi galmi waadaa armaan olitti ibsine fiixa ba'anii badhaadhina Itoophiyaa bu'uura amansiisaa irratti bu'uuressuu akka dandeenyu miseensota paartii badhaadhinaa maraa fi lammiilee Itoophiyaa hundaan tokkummaan sabdaneessa Itoophiyaan akka hirmaatan waamicha ni dhiyeessina. Mana maree paartii badhaadhinaa hagayya 2 bara 2017 Finfinnee. Ibsa mana maree paartii badhaadhinaa. Nuyi miseensonni mana maree paartii badhaadhinaa yaa'ii idilee adoolessa 30 hanga hagayya 2 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti teenyeen dhimmoota addunyaa qaxanaa fi dhimmoota biyyaalessaa irratti gadi fageenyaan mari'anneerra. Manni maree keenya siyaasa qaxanaa amma jiru keessatti haala faayidaan waloo biyya keenyaatti kabachiifamu ilaalee jira. Toora ida'amuutiin badhaadhina irra ga'uun tattaaffii taasifamaa jirus gamaagamee jira. Taateewwan siyaasaa qaxanaa keessatti uumamaa jiran biyya keenyaaf carraa fi qormaatilee fidanii dhufuu kan ilaale manni marichaa qormaatilee ce'uunii fi carraalee fayyadamuun caalmaatti fayyadamummaa biyya keenyaa karaa eegsisuun danda'amu irratti mari'achuun kallattiiwwan kaa'ee jira. Akkuma beekamu waggoota muraasa dura waraana kaaba biyya keenya irraan nutti baname injifannoon xumurree jirra. Uumamaa qabnu ajandaa addunyaa goonee jirra. Kanaanis dhaabbatummaa istiraatiijii qaxanaa galaana diimaa irratti qabnu deebifachuuf gulantaa tokko fuulduratti tarkaanfannee jirra. Jijjiiramoonni keenya gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee qormaatileen osoo hin liqimfamiin injifannoodhaan fuulduratti tarkaanfachaa jiru. Saaxilamummaa keessoof ka'umsa ta'uun hafee gara humna biyyummaatti jijjiiramanii jiru. Qaawwa xixiqqoo daran bal'isuun diinota Itoophiyaa waliin hiriiruun baandaalee carraaqaa jiran ajandaa sabaa fi biyyaalessaa akka dhaban taasifnee jirra. Siyaasni keenya gabaa siyaasaa sabummaa keessaa akka ba'us goonee jirra. Tokkummaa sabdaneessummaa irratti hundaa'uun karaa badhaadhina mirkaneessuu danda'uun boca qabnii fi karaa sharafa alaa fi